Warroonni amma dura intarneeta bilaasha fayyadamaa turtan Zaynii fi Sawaa akkasumas Jaawii Libaaraallee irraa haqeera akkasumas Shari'aa Yaaqoot yeroo hedduudhaaf torban kana jidduutti namoonni hedduun irraa wallaaluudhaan sindidee ture. Har'a garuu aappiin deebi'ee dhufee fi akkamitti akka dalagaa jiru isin garsiisaa nafaana turtii isiniin jechaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu obboleewwan baga jiraattan isiniin jechaa. Jalqaba warroonni aappii kana bilbila keessan irraa qabdan dheeqxanii keessaahuu aappii isa baaloo kana warroon isa kana warri qabdan pilaastoor keessa dheeqxanii maqaasaa barreessitanii erga maqaasaa barreessitanii buufattanii bilbila keessan irraa yoo qabaattan illee abdeet akka goota sin gaafata jecha. Yoo abdeetiin kun gonkumaa aappiin kun ammas ni dalaguu hin danda'u. Aappiin kun Zaynii ofirraa haqee Zaynii bilaash dalaguu ofirraa haqee ture garuu yeroo amma deebisee amma yeroo jalqabaatiif Zaynii ofirratti intarneeta firii isa dalaguu ofirratti dachaasee jira jechaadha. Akkuma argaa jirtan Zaynii firii kan parsantii 30 warqee dheeru kanaa fi akkasumas Shari'aa Yaaqoot kan ofirratti firii dalagsiisaa jiru jechaadha. Akkasumas amma akka ajaa'ibaatti kan dalagaa jiru wantoota kana sadiinii fi Jaawii irratti kan dalagaa jiru jechaadha. Kan kanarraa hafee warroonni intarneeta moobaayiliidhaan 253960 akkasumas Zaynillee wantoota garaagaraati warra hidhattanii jirtaniif jechaadha. Sanarratti kasinii dalagaa jiru erga keessa inni mataa ifiitiyyuu abdeet of godhaa yoo of hin goone ta'e bakka tanarra cuqaastanii kan fakkii barreeffama abdeet tana ka jalqabarra jirtu tanarra cuqaastanii jechaadha. Asirra cuqaastanii abdeet gootanii jechaadha. Ergasii wantoota kana sinii fidaa maal gootanii karaa gubbaa kanarraa tokko kaastanii haga lakkoofsa 9 kanatti sinii dalagaa kanarratti yaaltanii jechaadha. Yeroo tokkoof mala garuu erga jalqaba dalagee haalaan intarneetisa saffisaa olaanaadha. Akkuma argitan asitti sa'aatii kana guutuun dirqama sinirratti ta'a. Warroonni sa'aatii kana osoo hin qabaanne dalagsiisuu barbaadanis immoo gonkumaa siniin dalaguu asirratti hubattanii siniin jedha. Asirratti deebisuudhaan immoo warroonni aappii kana aappiin kunis torban kana dhaabatee ture. Aappii kana ammallee haaromsaadha. Intarneeta biraa qabaatan ifitti ergamtaniin booda aappii kana abdeet yoo gootan aappiin kun eda galgalarraa eegalee torban kana haalan ta'ee ture jechaadha. Eda galgalarraa eegalee akka ajaa'ibaatti dalagu jira garuu namoota hedduu namoota biraan hin geenye haga ammaatti sheerlee hin goone. Warroon aappiin kun yeroo warroonni Zaynii fayyadamtan lakkoofsa as jalatti isinii maxxanseera. Kunoo asirraa kaastanii haga kanaatti yaalaadha. Yoo kana hin taane kanuma jalqabaa sanarratti irra filatamaadha akka kiyyatti. Kanuma asirratti asumarratti irra filatamaadha. Yoo kanarra isinii dalaguu bakka kanatti haga lakkoofsa kanaatti irratti dhahaa laalaa isiniin jedha. Jalqaba garuu wanni godhuu qabdan abdeet godhuu hin dagatina intarneeta biraatiin bakka tanarra cuqaastanii abdeet gootanii ergasii akka ajaa'ibaatti isinii dalaga jedheen abdii qaba. Eda galgalarraa haaromsee jechaadha. Ammaaf kan haaromseeru Zaynii Jaawii akkasumas Shari'aa Yaaqoot Shari'aa biraallee irratti argaan jiru. Kanuma sadiin natti fakkaata. Kanuma sadiin kan ammaaf ofirratti haaromseeru akka ajaa'ibaatti dalaguu jira. Abdeet godhaa ittiin fayyadamaadha. Akkasumas hindida yeroo tokko yeroo duduusan yeroo tokkoon dida jettanii irraa hin obsinaadha. Deddeebi'aatti dhaadha hin dalaga jecha. Kun erga tokko yeroo tokko erga dalagee lammata nama hin rakkisuu dafee akka ajaa'ibaatti dalaga shari'aan isaa intarneetii isaa jechaadha. Lachuusaatu dafee isiniif hin dalagu jechaadha. Itti obsuu sanarraa eegama. Erga dafee isiniif yeroo tokkotti erga isiniif dalage akka ajaa'ibaatti dalaga. Saffisiisa haalaan olaanaa intarneetisa fayyadamuu hin ciicitu jechaadha. Akka ajaa'ibaatti dalagaa. Ittiin fayyadama laayik sheer gochuun dagatinaadha. YouTube chanaala keessatti subscribe godhaa. Gaafii qabaatan komentii jalatti barreessaa. Haga barnoota dhufu walitti deebi'utti nagaan tura. Warroonni aappiilee akkanatti fayyadamtan karaa telegiraama kiyyaatiin na hordofaa. Achiin wantoota argarraa sheer isiniif godhuu danda'a jechuudha.